Ashamaa erga kunii hordoftoota fi kabajamtoota chaanaalii kooti akkam jirtu baga walitti deebinii viidiyoo haaraadhaan ani nagaa koo galata waaqayyoo jira kinoo har'as dhufee viidiyoo biraa qabadhee annaa nagaa keessanii akkam jirtu nagaadhuma maaltu jira waan haaraa nageenya badhaadhaa jiruuf jireenya hunduu gaariidha har'as dhimma sirriitti nagaa haa gaafadhu dheeressee jechuudha. Ana waan hundaaf iyyuu baganaa jiraatanii baay'ee sin jaaladha jechuudha hunduma keessanuu har'a wanti jechuu dhufe namoota anaan hordofan jechuun namoota na hordofan kana dura seenaa yookiin wantoota tokko natti maatii anuma gara viidiyootti deebisa waan jedheef natti namni tokko karaa feesbuukii kootii dhufee na dubbisa. Koomentii jalatti lakkoofsa keenyaaf kennan jettee maqaa feesbuukii isuma yuutuubii kana karaa miiseenjariitiin kootu na dubbisi jedheeni miiseenjariidhaan naaf barreessitee natti dhuftee na dubbiste jechuudha intalittiin. Innaa sochii ta'e maal gootaa akkasuma immoo akka yaada namoota fudhadhu koomentii jalatti maal viidiyoo hojjedhuuti kanarratti maamnaan jette. Innaa wantichi maalidha mucayyoon kun duraan akka waan miidhama qabdu jechuudha waa'ee jaalalaa irratti innaa kophaa ishee bakka ergasii waan miidhama qabdu yeroo dheeraadhaaf hiriyaa qabachuu hin dandeenye kophaa jiraatti jechuudha. Garuu gaafa kaan mucaan tokkotti dhiyaate gara waggaa tokko olii haasofsiisaa baay'ee tokko namni hundi tokko miti maal jedhee gorsee hedduu tokko gorsee isheen garuu kalas bakka miidhama qabdi abdii kuttee jechuudha waa'ee hiriyaa qabachuu mana kanarraa akkanatti himtutti. Gaafa kaanii mucaan kun yeroo baay'ee itti deddeebi'ee gaafatanii wajjin hariiroo uumnu si jaaladheera mana jedhanii yeroo baay'ee waggaa tokko ol namni dhugaa tokko hin jiraakko namni hundi sobaa miti namni tokko dhugaadhaaf yoo si barbaade gara waggaa 3 waggaa 2 si eega yeroo dheeraa waggaa tokkoo fi maalii eegii akka ishee yaada ishee jijjiiruu diddee jechuudha isheen gaafa isheen yaada ishee jijjiiruu diddee. Gaafa isheen yaada ishee jijjiiruu diddee inni jechuun namni inni yeroo sanatti jireenya eegaluuf jarjaruu danda'a kana hanga tokko eegee dinnaan deemee jireenya biraa eegalee gaafa jireenya biraa eegalu dubartii biraa wajjin akka waan feesbuuk irratti suuraa isaa maal argitee innaa gaafa waan akkanaa argitu fiil gochuu eegalte jechuudha. Mucaan kun nama gaarii ture baay'ees na kadhateera. Garuu otoo diduu baadhee jettee gaafa inni jireenya biraa eegalu fiil gochuu eegalte jechuudha waa'ee isaa yaaduu eegaltee garaa isheen immoo akka haaraatti jaalala keessa galte jechuudha. Innaa amma maal gochuun qabaa inni jireenya eegalee jira ani immoo maal gochuun qabaa dura gaafa inni akkasitti waggaa tokkoo fi minaamin ji'a tokko minaamin akkasiin ta'a anaan haasofsiisee pliis waliin haa taanu waliin hariiroo haa eegallu minaaminaan jiru ani diddee har'a garuu gaafa inni jireenya biraa eegalu dhaqee yoonani. Si jaaladheera yookiin immoo waa'ee kee yaadaa jira jedheetti kun jireenya koo dhabbatu dhufti jedha malee dhugaadha jedhee narraa fudhatu gaafa itti dhiyaadhee haasofsiisu kanaaf dantaa hin qabne kanaaf bootaa hin qabne har'a yoo jedhee na yaada akkamiin godhaa jette anaaf iyyuu naaf hin galle waan isheen gochuu qabdu garuu mees yaada qabdan asii jalatti barreessaa dhuguma maal akka godhamu badaadha namni tokko gaafa si barbaadutti ati itti diddee bakkii kennuuf diddee miiseenjarii nama sanaatu deebisuu diddee gaafa inni jireenya biraa eegalu immoo sin barbaada jettu. I don't know. An kanaaf hedduu waan jedhu sin beeku yaadan qabu waan akkana kana an akka kootitti dhiisuufillee yaalee garuu baay'ee keessa koo deddeebi'ee wannaa jedha jette. Innaa maal jechuu barbaadanii duraan dursa yaa abbuleetti koo yaa shamarran hundumtu dhiira tokko yoo miidhamte dhiirri hundi tokko jettee dhiirarraa balaaleffachuun kun yakka dhugaa. Hundumti keenya waan akkanaa kana nu mudateera anis akka nam tokkotti yeroo dheeraadhaaf bakka waan akkana hundumtuu tokko mana jedhee waan akkana wannaa jechaan ture garuu sirrii miti namni hundi nama dhugaa yeroo akkana jettee jireenya kee keessatti yeroo hunda waan akkanaa yaaddu nama dhugaaf si'eensi barbaadus dhabaa deemtaa jechuudha jireenya kee keessatti akkuma intala kanarraa jechuudha. Kanaaf maal jechuu barbaadini nama tokko yoo miidhamte hundi tokko miti hundarraa fagaachuu hunda balaaleffachuu hundi tokko jechuun kuni dogongora mataa keenyatti malee kuni sirrii miti jechuu barbaadeni. Ana waan akka sanaatti koomentii irratti yaada keessa waan jettaniin jedhanii micayyoo tanaanii ana garuu hedduu garaana nyaatte maaliif yeroo baay'ee dammoo dhuguma siniin jedha maaliif garuu namni tokko jechuudha waa'ee kana qofa osoo hin taane namni tokko jireenya kee keessatti dhiisee yoo deeme iyyuu jechuudha. Fakkeenyaaf nama tokko barbaadu nama kana jedhee yoo dhiiseyyuu gaafa nama biraa wajjin argitu yookiin immoo namni sun maal jireenya eegaltu fiil gochuu eegaltu waan akkasii sana yeroo baay'ee na mudate
እና maaliif akka ta'e garuu naaf hin galu namoonni baay'ee akkasiiti namuu hunda dhiirri tokkos dubartii takka ofuma isaa dhiisee gaafa deemuyyuu gaafa nama biraa wajjin argu deebi'een tinja namni hundi waan akkanaa kan qaba natti fakkaata. Ana waan akka sanaati waan hundaaf iyyuu isti yaada keessan koomentii jalatti barreessaa yaadni koo kan har'aa kanuma viidiyoo dheeressuu hin barbaadu. Ana waan dhaggeeffataniif galatoomaa.